Akkam jirtan daawwattoota keenya fayyaa qabdan nagayaa viidiyoo ajaa'ibaa waliin dhufnee jira. Viidiyoo kana Dr. Bayaan Horn Conversation irratti haasawaa addaa haasawaa jabaa heeraan bultummaan dhabamuu jiru irratti likitti ibsa kanneen jira. Mee haasawaa kana waliin haa dhaggeeffannu. Nafana turaa dhaggeeffadhaa isiniin jaalladhu waa duraa barattanii. Mee karaa viidiyoo achaa deemnu. Oke, galatoma kopi kan warra qopheessitan Dr. Ittaanaa fi Dr. Milkeessaan hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya waan bara dabree fi mootummaan kun waan keessa jiru bal'inaan dubbatanii jiranii ittuma dabaluu fi xiqqoo jajjabeessuudhaaf. Alleen akka nu hubadhutti jeequmsi mootummaa kanaa baroota dabran deemaa ture karaa hundaa, karaa siyaasaa, karaa diinagdee, karaa nagayaa, karaa jireenya ummata hundi ittuma fufe hammaachaa deema malee fooyya'aa wanni deemu hin mul'atu ka jechuurraan ka'uu barbaada. Qabxii jaalxaan kaaseen xiqqoo gajjabeessuu barbaada. Seeraan bulmaan dhabamu guutumatti. Lawlessness, the rule of law, heeraan bulmaata yaanni jiru kun mootummaa biyya keessatti argameen beeku daranuu hammaachaa deemaa jira. Namni eeggitii jireenyaa dhabee jira. Bobba'ee galuudhaaf eeggitiin hin jiru. Sababni akkuma hundi keenya beeknutti sababni wanni mootummaan jaaramuuf sirna eeguudhaaf, nagaa eeguudhaaf namni an bobba'eetiin galaa heeraan na tiksaa yoo namni heera cabse immoo itti gaafatamaa jira ka je'uutu namaaf eeggitii jireenyaa kennaaf. Wanni deemu hundinuu nan beekamadha, predictable. Bobba'ee galuu nan danda'a, heeraan na tiksa yaada je'uutu ture. Itoophiyaan tuni yeroo dur nuti guddannu yaadni heeraan bulmaataa kun nama hundaa dubbata ture. Akkuma deemuun akkuma dhufuun badaa dhufee amma caalaa hammaatee ture. Hunoo jaaltaan faan, Dr. Muhammad faan, warri gaafa sirna Haile Sillaasee hundi keenya agarree jirra. Namni hadaraa higgii waliin jedha. Dur namni akkas waliin jedha. Heeraan bulmaata. Natti hin dabriin hadaraa higgii yoo jedhe namni hundi gaafa san heera san qabajeet walitti hin dabru. Heera ogaa hadaraa higgii jedhanii dubbatan darbanii nama tokko rukutuun yookiin nama tokko saamuun itti balleessuun itti gaafatama mataa ofii qaba ture, akka yakkatti ilaalama ture. Amma hin jiru yaadni yaadaa hin jiru, heeraan bulmaataa hin jiru. Yaadni heeraan bulmaataa qaqqabe mootummaarraa jalqabee. Mootummaan itti gaafatama seeraa hin qabu. Kan duraa itti gaafatama accountability kan qabne Prime Minister biyyichaa Abiy Ahmed. Mee namni haa of gaafatu Abiy Ahmed qaama kam duratti itti gaafatamaa jedhamni haa gaafatu. Yoo gaafate hin jiru. Paarlaamaa fakkeenyaan himuun gaadhaa paarlaamaa amma sila akka gartee biyya Itoophiyaatti muummicha ministeeraa biyyattii paarlaamaa biyyaatu fila. Paartii filmaata moohee kijibaan mooheetu mootummaa jaaraa warra paarlaamaa san keessa jiruutu uf keessaa muummicha ministeeraa filaa jira. Jechuun kun maal sila jechaa fi hubannaa sirritti Prime Ministeriin kuni paarlaamaa duratti itti gaafatamaa kan jedhamu. Paarlaamaan kun sila isa buusus hin danda'a. Essential. Adaballee irratti gochuu hin danda'a. Inni itti gaafatama paarlaamaati. Bara torban dabran Abiy Ahmed deddeebisee akka paarlaamaa kun waan tokkollee isa gaafachuu hin dandeenye. Waan tokkollee akka silaa nama paarlaamaan fileetii miti. Nugusni nu akkanan jiru akka Abiy kanatti akka hin godhu. Isaan akkatti nuti paarlaamaan kun nun gaafatu hin jiru Haile Sillaaseen. Hin jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa akkana jedhanitti hin fakkaatu. Mallasaan akkana jedhanitti hin fakkaatu. Maybe Mallasaa barsiisee akkas. Paarlaamaa kanaan fakkiitti kun isin himaa yeroo mana jaarataa jira Abiy. Miliyoona hedduudhaan.
jaarataa jira jettanii odeessitanii jedheen paarlaamaadhaan. Biliyoona 49 jaarataa jirta jettanii odeessitanii. Hagasii miti biliyoona 100 meeqaatiin jaarachaa jira. Namuu nagaafachuu hin danda'u. Namuu nagaafachuu hin dandeessa. Gubbaraan isin kaaya. So amma gaa abbaa irree ummata durattis mana paarlaamaa jedhamu ka'eessa file durattis itti gaafataman qabne. Waan heera alaa lubbuu namaa balleessu saamuu biyyoota alaa wajjin waan fedhe walii galu namicha godhuutu aangoo qaba. So lawlessness itti gaafatama dhabummaan kun hedduu itti fufee jira. Baroota dabranii fi kabara dabre amma keessaa ba'aa jiran kanatti illee. Abiyyi qofaa miti. Gubbaa kaasee amma jalatti immoo warri isa jala deemu hundi akkasumatti fakkeenyi isaa waan ta'eef. Heera sodaatan hin qaban. Heera sodaatan hin qaban. Sodaan maali karraa of eegan? Akkuma Abiyyiin dallansiifne qofa. Namni Abiyyi aarse nama seera cabsee hin ari'amu. Namni Abiyyi aarse garuu ni ari'ama. Dhugaa yoo dubbatan akka taa'ee danda'atti ati nama kanaati jedhanii Abiyyitti dhugaa yoo himan kunoo zabxiyyaa seenii waan irra gahuu jira jechuudha. So heeraan bullaa miti Abiyyiif ajajamnee bullaatu deemaa jira. Heeraan bulmaan dhabamee jira. Breakdown law and order amma finfinnuma keessu bakka biraan dhaqinaadha. Kan nama ukkaamsee horii nama gaafatu waraanoo mootummaa jedhan poolisoo mootummaa jedhan. Amma qaadhaa'uun barbaadu namaan an beeku ka ukkaamsamee madda amansiisarraan dhaga'ee ukkaamsanii makiinarra darbanii horii miliyoona hammana baasi jedhaniini miliyoona 100 ol ta'e horii baasee baankitti galchu ilaala tiraanzaakshiniin kun kan warra ukkaamsuu fi namaa baankii keessa deema baank akkaawuntii keessa seena. Mootummaan akka akkanaa isaan waan hojjetaniif hin dubbatamu. Dubbattee immoo hin duutaadha. Hin dubbatan. So saamichi akkasii ransom nama qabanii horii gaafachuu iskeelleen dubbatee jira. Bakka hundatti deemaa jira. Haala jireenya guyyaa namaa ta'ee jira. Mootummaa Abiyyi kana keessatti akkuma mootummoota isa duraa hamoo turanitti dhugaa dubbachuudhaaf mirgi namoomaa ka jireenyaa the right to life akka ammatti xiqqaatee hin beeku. Nama du'eef maaliif boochanii jaamiti Abiyyi. Namni haa du'u what's a big deal akka jechuuti wanni inni haasa'u. Namni mootummaa wanni dhaabbateef nageenya namaa tissuuf miti. Wanni guddaan mootummaan ijaaramuuf namaaf akka silaa sirriitti hubatamee jiraate. Amma eenyuuf dhaabbate mootummaan kun jettee of gaafatte yoo nama hin kabajne yoo mirga namaa hin kabajne mirga jireenyaatu iggitii yoo bade mootummaan kun eenyuuf dhaabbate. Gita haaraa ijaarame. Gita haaraa warra aangorra jiru ka Abiyyi Ahmad akka waaqaatti itti amanan ka isa tajaajilan ka waan inni jedhe hunda godhe bahaatii saamaa jedhee ajajamiti waraanaan nama doolaara hammanaa ol yoo kishitti gartan fudhadhaa saamaa jedhee nama heera dhabulummaa labsu. So heera dhabulummaatu badee jireenyi namaa lubbuun namaa gatii takka hin qabdu. Namni wal fixeef milisha agartanii miti nama fixanii reeffatti taphatanii reeffa nama ajjeesan harreetti fe'anii. Ija keenya nagarra. So yoo nama hin kabajne maali wanni kun? Maaliif mootummaan? If gaafadha isinuu maali? Yoo lubbuun namaa gatii dhabde. Mee if gaafadha. Hiyyummaa fi saamichaa fi kun hundi jira. Kana hunda ol dabree lubbuun namaatu gatii dhabde. Ka ji'uutu itti fufee bal'achaa deemaa jira. Ka ji'u. Qabxiin itti dabalu baay'ee takko sani. Itti gaafatummaan heeraa hin jiru. Itti gaafatummaan heeraa yoo hin jiraan immoo mootummaan daangaa hin qabu. Waan fedhe uummata irratti hojjetu. Maaliif mootummaan kun kana jaani beektaa amma nuti namni kan hedduun keenya waa'ee afaanii waa'ee abbaa biyyummaa sunimee biitummaan sunuu biitummaan jaamtu namni takka warra waan hundaa'u seera keessaa waa gaafataa bara. Biitummaan sunuu seeraan bulutti hin jirtu. Seera dhabiinsa kana ka dura eegalee eenyu muummicha biyyaa ministeeraati. Isa qofaa namni akka rabbitti jala deema malee ilmi namaa waan takka yoo ta'e namni ilma namaa isaa mee amma dhiyoo tana waan Oromiyaa keessattuu kana ilaalame.
mee mootummaa kun maal irraa gabbee dubbate waan takka illee abakka biyya sun kan bulchu eenyu mootummaa kana. Tanaaf afaan wallaalle eenyuuf dhaabbatee sirni kun sirni mootummaa kun eenyuuf dhaabbatee maaliif uummanni keenya irraa jiraachuu dadhabaa. Tana dubbiin mee ammas taalee geeffanname. Mootummaan kun eenyu tajaajila? Mootummaan kun Abiyyii fi jalakaatota isaanii tajaajila. Isaan aangoo qabaniin gargaaramanii uf sooromsuun bakka guddaa ga'ee jira. Mimmiidhagaa uffadhaa jedhanii jireenya uummata akkatti rakkatu kana waan hin fakkaanne Abiyyii kana wanni godha. Gorsa. Hataa ittiin sooromaa. jedhee gita haaraa nooveericha gita haaraa uf tajaajilu ka ummataaf ammoo kabajaa takka illee hin qabne lubbuu namaatiif kabajaa tokko illee hin qabne santu aangoo irratti jira aangoo tursiifachuuf qabsaa'aa jira. Aangoo kana immoo tursiifachuudhaaf kunoo Abiyyi dirree baheetu waraanaa kaju itti fufee jira. Furmaanni rakkoo siyaasaa hunda lola waraana. Deefu Dr. Dubbatee jira kan ollaa kan naannoo guyyarraa yoo dhaggeeffattan waama lolaatu haasa'ama. Lolaa itti fufu lolaaf qophaa'u. Dhiyeenya kana viidiyoo tokko ilaalee kunoo diroonii tolchinee jaabichi. Diroon gartee dhukka'ee achumatti ofiifis badee nama hedduu balleessu. Yaada. Eenyu uummanni hedduu isaan balleessan kun uummatuma biyyaa kana jechuudha. So lolaaf qophiin lolaa yeroo kana waan akkana barbaachisa akka malee itti fuftee jirti jechuudha. Lola uummata biyya keessaatiin gaafii mirgaa kaasuun lolu tokko ollaanis nan lola jedhee dhaadannoo lolaa jeneraalonni bahanii waa'ee lola Asaad irratti duuluu Eertiraa irratti duuluu hafarsaa jiran. Gar tokkoon akeeka isaaniiti. Gar tokkoon ammoo uummata irraanfachiisuun fakkaata kun. Uummata lola kana qofa yaadee waan biraa akka irraanfatu gochuu fakkaata. Maaliif soba haasa'u jechuun mootummaan kun maaliin beekame keessaa tokko mootummaa sobduu ta'uudha. Waan akkatti lolan kan hunda hin godhan jedhanillee dhibba fudhachuun nama rakkisa. Garuu hojii isaanii kan guyyaa ta'ee jira. Amma dhiyeenya reefu Dr. Isqeeltuu dubbatee militarii walgahee militarii lola uummataan lolu. Lola sooshaal miidiyaa lolamu. Lola immoo biyya birallee humnaan dhaqee qabachuudhaaf deemu kana militarii tolfatan. Tolfannee fixannee pilaanii baafannee fixannee jedhan. Ka ija koo laaletti ibsatarratti yoo laaltan dhumarratti dhaadannoon jedhan. Dhaadannoo gaafa mootummaa Haayile Sillaasee jedhamaa ture jedhan. ኢትዮጵያ በልጆቿ ትጋትና ጥረት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ተናታ ወሊገልቴ ኡመታትን ዳበዶን ተን ተመሁምናን ዳበት ሁምኒ ኩንስ ኡመቱ መጫብሴ ከትፉፍ ጎቹ ካራን ብራ ያደማን ጅሩ ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዋን ቶኮ ሀቃ ረጋ ተው ዱበቴት ጅራ ኢትዮጵያን ቱኒ ስላ ወራን ኩን ጅራቱ ባቴ ቃታ አደፈጫቴ ጀደን that should be for the record maali dhugaan suni biyya tana haqaa fi dimokiraasii fi walii galtee ummataati odon ta'in waraanuma walitti qabnee tursiifnaa isa jiru mee kana wanni wajji wal bira qaba laala hoggantoota gaafa Impireer Haayile Sillaasee turan gaafa Dargillee turan gaafa haala biyya keessa deemu laalaniiti lakkisaa karaan kun nun baasu jedhanii nugusaafuu xalaa barreessan memoraandam yaadachiisa itti barreessan ka Haddis Alamaayyoo nugusaaf barreessa seena qabeessa nama hedduu fageesse yaadu laala Abiyyitti namni wanni kana kaaseef Abiyyiif namni gorsa akkasii kennu mootummaa biyya keessa hin jiru jechuufan jee warri uf danda'ee yaadu warri immoo dhugas warra aangorra jirutti dubbatu hin jiru mootummaa biyya keessa jiraachuu hin danda'u halkan tokkoon bulu. Alamaayyoo Haddis Alamaayyoo nugusaan maal jeen bar biyyi kun waraanaa walitti qabee jira kan biraa waa walitti qabu hin jiru biyyi kun akkamitti bulaame akka haaraatti haa yaadnu kaju gabaatti
Mee maal Tigree fi Oromoon mee maal wajji qabanii? Amaaraa fi Oromoon mee maal wajji qabanii? Waa walitti biyya tana qabe hin jiru dhugaa dubbate. Mee mala biraa haa barbaannu jedhee gorse. Garaagarummaa kanaa laala. Namoota itti gaafatame itti dhagayamu, namoota ammas yoo nugusichi jedhamus kararra hin jirre lakki akkasii miti jedhee gorsuutu ture kan dura keessa. Mootummaa ammaa kanaa wal bira qabaa laala. Hedduu adda fagoodha. Difeensi ministeerii Itoophiyaa gaafa Haile Sillaaseedha. Lola Eertiraa kana qawween hin moonu jedhanii katabanii gorsan nugusichi. Lakkisaa kan mala biraa haa barbaannu ka jiru. Amma laala beekumsaan haa ta'u, itti gaafatamummaan haa ta'u, qaroomaan haa ta'u, warri mootummaa biyya keessa guutee jiru. Ka mootummoota isa duraa wajjin wal fakkaatu miti hundinuu gaxaantiidha. Hundinuu unqualified. Loyal abiyyuma sarba gochuu abiyyiif amanamu qofaatu dirqama isaanii akkatti fudhatan. Abiyyi immoo faarsuu takka dhageenya nugusinillee akkatti hin faarfamne abiyyuma faarsuun hojiidha. Namni mindaa bahaaf akkuma abiyyi faarsaniif qofa. Mootummaa akkanaati. Mootummaa argineen beeknee xiqqaataa akkanaatu deemaa jira. Bultoota jaan kana sirnaan faarsan. Karaa biraatiin akkaataan itti abiyyi aangorra turuuf deemu uummata gargar baasee waliin dha'uudha. Tooftaan uummata gargar baasanii waliin dha'u kun tooftaa dullacha haaraa miti. Garuu sadarkaa akkanaa gaheen beeku. Uummatuma bal'aa, uummatuma Oromootu gargar baasee wal jibbisiisu. Sanii gabbulee amma uummata warra milishaa reefu Dr. Muhammad Juuf milishaa jedhan bineensa godheet uummata irratti duulchisa. Nama walitti bineensa godhe. Silaa mootummaan kan godhuu qabu uummata wal taasisee seeraan akka bulan gochuudhaa miti. Seera dhabulummaa babal'iseet milishaan jedhamu kun ammoo itti gaafa tokko malee nama fixaa jira. Lubbuun namaa kabajaan qabdu nama gargar baasanii warra tokko keessatti gargar baasanii waliin fixaa jiran jechuudha. So walii galatti biyya haala takka argameen beeyneen gargar baasu hiyyoomsu kanarra deemaa jiru. Haalli kun hagam nama deemsaree mee gabaabaatti haalli kun mootummaan haala kanaan deemu hagam deemu. Reefsi jaaltaatu jee mootummaan akka kanaan deemu hegeree hin qabu. Hegeree hin qabu. Gaaf tokko kollaapsi jira. Gaaf tokko caphee baqatuuf deeman. Jara kun hattuudha. Gaafa haalli hammaate hattuun maal gooti waan saamte qabattee baqatuuf qophooti. Tarii miili tokko ala jira. Wanti deemaa jiru kan. So uummanni keenya, uummanni bal'aan keenya, uummanni biyya sanii, uummanni Oromoo kana hubatee qophaa'uu kaji'uun goolaba deebinee dubbanna. Gaa haala akkanaa jira. Mootummaan kun uf sirreessa. Yaadni jiru nama keessa jiraachuu hin qabu. Maaliif akeeka lafa kaayatan ka abiyyi mootii gochuu sun dantaa fi fedhii uummata hundaa wajjin wal dhiita. Wal xaaramuu hin danda'u. Haala akkanaa keessa jira. Jeequmsi this all crisis karaa diinagdee, karaa siyaasaa, karaa nagayaa, karaa hundaan deemaa jiru kun hammaachaa deema malee amata dhufu fooyya'insa hin mul'atu. Amma gaa dibbeen guddoon dhaamtu akka waraanallee warra jeneraaloota baasanii meedatti itti haasaa jiran sagantaa isaanii kan itti aanuuf fakkaata. Sagantaan sun maali? Humna waraanaatiin deemanii asaba qabatanii galaana diimaa irratti balbala baafachuu qabu. Kunis dantaa teenyaa miti. Akka dantaa uummatatti haasa'ama. Dantaa uummataatii miti. Megaaloomeen abiyyiitu of guddisuu barbaada. Abjuu akkasii abjuu mootummaa harmeetoon naannoo saniin deema. Laafaa miti. Waan kana kaasuu ni malan. Garuu akka inni kun itti dhumu hin beekamu. Jeequmsa guddaa fiduun malaa. Kana hunda laalleggaa sabni Oromoo maaltu naa malaa gaafii ji'uu fi qophii baratu yoo godhateeti sirrii natti fakkaataa kan maal irraa raawwadhaa galatoomaa. Daawwattoota keenya
haasawaa Dr. Bayaan sirriitti dhaggeeffatanii jirtan durarraa kaasee hanga dhumatti. Likkitti haala sirna kanaa haala waa'ee biyya keenya keessa jiru rakkinni dhufuun ilmaan namaa akka tutu'u wanni hundi akkaataa itti dhufuu danda'e takka takkaan ibsee jiran fakkaata. Duraan dursee biyyi sun seeraan buluu dhabuu isiiti. Kadura seera sun cabse muummichi biyyaa Dr. Abiy aangoo isaanii malee fudhate. Kana rakkinni biyya keenya keessatti kan ilmaan namaa akka dhumus, kan ilmaan namaa akka dararamus wanti hundaafuu uummata kaabinee fi achirratti harka laachuurra wanni guddaan harkatti laachamuu qabu, ijitti baafamuu qabu. Namicha kana Dr. Abiy jaaniin kana daawwattoota keenya galatoomaa nu dhaggeeffachuu keessaniif viidiyoo jaallattan like na godhaa. Yoo isinitti tole viidiyoon akkasii dhufu subscribe na godhaa, na faana turaa. Galatoomaa yeroo gaarii yaada qabatanis komentii jalatti naa katabamee yaada keessan haasawaa kanarraa waan barattan waan isiniif galuu jira ta'e gaarii.